qubanutti qabu malee kan qubanu qabu hin jiru beektaa. Hunduu qubanutti qaba garuu qubanuun qabu. Akkuma qubanutti qabu immoo quba akkanu qabus barbaanna beektaa nuti. So kanaaf namoonni akka Daawit kana luuzii gochuun qabu hawaasni keenya. Namni kun muuziqaa Oromoo kana international godhee hojjechuu qaba. Akkatti hojjetu haalli jireenya isaa mijachuu qaba. Waan ta'uu qabu uummanni nuti irraa dhalanne beektaa. Nuuf miti beektaa warra gudeeda isaa keessaa baanee miti. Urmaafu nama sirrii irraa bu'ee ciibsu gadi galoon immoo hin dhabamu. Addaggeen immoo hin dhabamu. Asumeen hin dhabamu. As dhiyoon hin dhabamtu beektaa. Kanaaf uummata keenya irraa abdii guddaa qaba waan ta'eef nu ijaaraa bakka dogoggorretti nu qunxuuxee nu adabee nu sirreessaa waan isaa gammachiisne kanatti immoo mataarra nu baatee deema. Saba kanarraa dhalachuu waan guddaa dirqamaa miti. Dirqamatti kennaan jiru jesta agartee calaqqee hawaasa tokko. Yaaluun utaalteettuma gaafa ishiin geerarsaanii kaan jajjee kaan abaartu kaan immoo kaan doorsistee kaan moosistu kaan onnachiistu qofa sanyii namaa jechuun bu'aan qabu. Yaallawni satta nifugaa ibbaalin jette warri malaan shaaduu way malaan. Fonir racinaan soorallatti ta'uun battala battala walaa jabeeffannu waan ofii foon dhiigaan jabaatan walaa jabeeffannu waan ofii foon dhiigaan jabaatan andu jaalatu foon dhiigaan jabaatan. Dave Daawit Taaddasan almost waggaa 6-7 wal beekna. Kan nuti walitti dhufne tokkoffaa Oromummaa kan lammataa ogummaa. So karaa ogummaa isaatii nama mudaa tokko hin qabne nama uumamaan uumamni dandeettii gahaa isa badhaaste dandeettii isaa kana ana qofa osoo hin ta'in warreen na caala muuziqaa keessa turanii fi namoonni na caala muuziqaa beekan seeraan waa'ee dandeettii isaanii na caala ibsuu danda'u jedhee yaada. Daawit muuziqaa qofa miti kan hojjetu, muuziqaa qofa miti kompoos kan godhu, artistootas hojjeta, artistii Oromoo.